Ashamaa akkam jirtan hordoftootaaf kabajamtoota maatii Almaas Salaalee 32 jalatti argamtan biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan nageenya waaqayyoo iddoof lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuuti barbaada. Akkam jirtan fayyaa keessanidha. Ana bira nagaadha, isin birallee nagaa akka ta'us waaqayyoorraa abdiin qaba jechuuti barbaada. Kanattaan sudhaan ayyaana guyyaa yaadamidun obboleewwan koo kiristaana hunduma keessanuu baga guyyaa buheedhan isiniin ga'e. Amiin olmaanis baga nuun ga'e, kan bara kanaan nu ga'e, bara dhuftuunis akka nu ga'uuf fedhaaf eeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u jechuuti barbaada. Har'ammoo re'istii biraadha walitti deebineetee jira. Haga xumuraa qophii koos akkana faana turtan asumaan dhaamsa kootidha. Warroonni maatii koo taatan laayikii, sheerii, sabskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Warroonni maatii koo hin taanes immoo maatii kootti dabalamaa isiniin jechuuti barbaada. Qophii koo kanarraa bakka barumsa qabu akka irraa barattan, bakka dogongoraa saanduqa koomentii jalatti akkanaa teechisan asumaan dhaamsa kootidha. Asumaan gara qophii koo isin dabarsa. Qophiin kootis asoosamaadha. Asoosamni kootis jireenya burtee keessa jiraattudha. Burteen maatiin ishiin irraa uumamtee harka qilleeyyiidha. Yeroo marayyuu burteen fedhii ishee guutamuu dhabuurraan baay'ee gadditi. Akkasumas immoo haala jiruuf jireenya keessatti maatiin ishee akkaataa keessa jiraatan yeroo ilaaltutti baay'ee tokko dhiphatti. Guyyaa tokko keessaa osuma teechitooyi ofuma mataa isheetii yaadduu yaadni tokko dhufeef. Yaadni inni dhufeefis gara biyya hambaa deemtee hojjettee of jijjiiruuf maatii ishee jijjiirudha. Erga ofii isheetii yaada kana burqisiistee mari'attee booddee harmee ishee mariisisuudhaaf kaate. Harmee koo akkanatti yaadni tokko naa dhufeetii ture jettee harmee ishee mariisiste. Harmeen isheetis ilmoo koo yaada akkamiitis sii dhufee natti himi jetteen. Burteenis harmee koo biyya hambaa deemee sin guddisuun qabaa, ofiillee guddadhee isinilleen akka kana keessaa baatan barbaada jetteen. Harmeen ishee garuu isa san fudhachuu hin dandeenye. Sababni isaatis kan qaban mucayyoo takkitti ishuma waan ta'eedhaaf of biraatii dhabuu hin barbaanne. Burteenis harmee koo haga yoomiititti akkanatti jiraanna, ana bichaa miti. Mee ijoollee biroota yoo laaltee hundumti isaaniitti iyyuu deemanii hojjetanii ofiifis guddatanii maatii isaaniillee guddisan. Kanaaf iyyuu anis hagamuuyyuu achi hin turu. Yoo abaasee wagguma 2 turee isa booda nan dhufa jetteen burteen harmee ishee jajjabeessite. Harmeen isheetis fedhii ishee daangessuutti hin barbaanne waan ta'eedhaaf tole ilmoo koo jettee keessa ishee garuu baay'ee tokko gadditee rabbashamte. Haadhi burtee tole ilmoo koo jettee mucayyoo isheetirraa gadi baate tooyi bu'aa eegalte. Yeroo bochuu kanatti yaada haadhi burtee abbaa burteetiin mari'achuun qaba wanta kanammaan akkamitti akkana ta'a jettee baay'ee gadditee abbaa burteetitti mari'achuu deemte. Abbaa burtee kanaattis yeroo mari'achuutti hidhattu innis immoo yaadni inni deebiseef rakkina maal qabaree yaa deemtee hojjettu daa'imni ormaa hundumtuu deemanii hojjetaniitiyyuu jijjiiramaa jira waan ta'eedhaaf kuni wanti nama gaddisiisuu hin jiru jedhaniin. Haadhi burteetis eeyyani sirrii keessani, garuu nuti kan qabnu ilmoo takkittii tana, isheeyyummoo of biraa dhabneetii akkam taana. Rabbiin fidinii osoo miidhamneeyyuu namni nu laaluyyuu hin jiru jetteen. Abbaan burteetis kan nu uumes rabbiidha waan ta'eedhaaf kan nu jiraachisus rabbiidha. Kanaaf iyyuu homaa rakkoo tokko hin qabu.
yaa deemtetii hojjetattu ati waanuma ta'e shakkitee qofa akkanumatti nama shakkisiista waan ta'eef haa deemtee hojjetattu dhiisi jedhee ishii jajjabeessa. Haadhi Burteetis tole bakka erga jettee yaa deemtu. Garuu achi deemuudhaaf maallaqa guddaa nama gaafata. Maallaqa kana immoo eessa fuunetii erginaree jetteen. Isaanis immoo eeyyen dhugaa kee jette. Isa sani kinoo kan nu rakkisu amma. Akkam goonaa jedhaniin. Baay'ee cannaqamanii lachuun isaanitti iyyuu bu'aa hedduu yaadanii kaanetoo fira keessan irraa biddiriiffanna jedheen. Haadhi Burteetis immoo isaan nuu kennan jettaniiti yeroon kun yeroo ammaa haala mijanneedha. Osoo birraa ta'e gaariidha. Ammi ganna waan ta'eedhaaf amma maaltu namaa biddireessa jetteen. Abbaan Burteetis yoo nuu kennanis yoo nu didanis ka'ee tanan dhaqee gaafadha jedhanii ka'an. Haadhi Burteetis tole bakka dhaqee gaafadhu jetteenii isaanis ka'anii dhaqanii gaafatan. Yeroo gaafatanitti isaan malsiin isaan deebisaniif nutu ofii keenya maallaqa hin qabnu osoo argannee nutu hin barbaanna waan ta'eef maallaqaan waa maallaqa kanaa bakka fuudhesnii kennu hin qabu jedhaniin. Abbaan Burteetis baay'ee gaddee ofitti deebi'ee tole bakka galatooma jedhee gara mana isaatitti deebi'e. Gara mana isaatitti gaafa deebi'u haadha Burteetiniin isaan nuuf kennuu hin dandeenye. Akkam goona kaa akkamitti deemte jedhanii baay'ee tokko cannaqaman. Haadhi Burtee baay'ee yaadurraan kan kaatee qotiyyoo gurguruufitti qotiyyoo xindii takka qofa qabnaadha. Ishiiyyummoo yoo addanatti dhallee maaliif facaafanna? Lafaa lafti gannaati jedhanii baay'ee yaadda'anii kumaa gochuutu hin dandeenyutinaa bara takkitti tanaa rakkanneetuma baana. Yoo didames lafa keenya irtaa kennannaa qotiyyuma kana tokko gurgurree kenninaaf jetteen. Abbaan Burtee baay'ee gaddee raawwatee kun akkamitti ta'uuti danda'a kan jedhu baay'ee mataa isaan dhukkube. Maal gochuu qabna jedhanii baay'ee cannaqaman. Asoosamni koo kutaan tokkoffaan isaa asuma irratti xumurama. Haga kutaa biraa walitti deebinuttis turtii gaarii laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa.